bosona gidaamii keessa taa'uun miidiyaa Associate Press wajjin turtii addaa taasiseetidha kan jiru. Turtii kana irratti saala waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo irratti argamu Maayik Hamar ergamaa addaa mootummaa Ameerikaa gaafa Afrikaa wajjin bilbilaan mari'achuu isaanii akkasumas illeedha. Barreessaa olaanaa Igaad Warqinaa Gabayyoo wajjin toora iskaayipiidhaan marii adeemsuu isaanii Kumsaa Dirribii Lammeessa Jaalmarroon turtii afaan Ingiliffaan Associate Press miidiyaa addunyaa leessa wajjin taasise irratti himeetidha kan jiru. Darbees dhimma Jaalmarroo irratti hoogganaa waajjira koominikeeshinii Oromiyaadha obbo Haayiluu Addunyaas ibsa addaa fi ibsa rifaasaa kennee jira. Dhimmoota kana irratti gabaasa bal'inaan ni caqastuu ammaadhumaatti hordofaa. Duraan dursee garuu miidiyaan keenya kun waan BC3 waggoota arfan darbaniif gabaasawwan dhimma Oromoof Oromiyaa irratti xiyyeeffatan icciitilee kallattii adda addaatiin dhimma waraana bilisummaa Oromoo, dhimma mootummaa akkasumas dhimma uummata Oromoo ni ilaallata jennee kallattii hedduun gabaasisin biraan gahaa ture. Maarreedhaas chaanalii YouTube subscribe 100 ol qaban 5 irratti cufamee jira. Waggoota arfan darban kana irrattis abdiin kunne gabaasa keenyas hin dhaabne. Maarree miidiyaa guddichaaf jaallatamaa sagalee uummata Oromoo ka ta'e ni waan BC3 yeroo ammaa kanatti sadarkaa miidiyaa istaandaardii isaa eeggate akkasumas istuudiyoo mataa isaa akka qabaattuu fi kallattii adda addaatiin daran akka babal'atuu fi irratti hojjetamaatidha kan jiru. Isinirraas tumsa barbaannaa warreen biyya hambaa jirtan chaanal YouTube keenya irrattis taankis iddoo jedhu irratti tokkoon kennaa addaa fi akkasumas miidiyaa kana guddisne akka gara fuulduraatti tarkaanfachiisnuuf akka nu gargaartanii fi amma humna keessan laachuun miidiyaa kana akka tumsitan kabaja Oromummaatiin isin affeerra. Kamanumaan gabaasa keenyatti ceenaa ammaadhumaatti hordofaadha. Turtii gaarii. Hoogganaan waliigalaa humna waraanaaf bilisummaa Oromoodhaa Kumsaa Dirribii Lammeessa Jaalmarroon miidiyaa Associate Press miidiyaa addunyaalessaa keessumayyuu baha Afrikaa irratti hundee isaa godhachuun biyya Keeniyaa taa'uun riphee loltoota gaanfa Afrikaa irratti argaman mootummaa abbaa irree illee osoo hin hafin interview gochuun kan beekamu Associate Press wajjin bosona gidaamii keessa taa'uun Kumsaa Dirribii Lammeessa Jaalmarroon turtii taasiseetidha kan jiru. Turtii Jaalmarroon Associate Press irratti taasise irrattis miidiyaan Associate Press gaaffii kallattii addaatiin Jaalmarroof dhiyeesseetidha kan jiru. Keessumayyuu gaaffii jalqabaa irratti dhimma haala yeroo waraana bilisummaa Oromoo irratti argamu WBO'n waggoota 6-7 darbanii fi bosonaaf gammoojjii Oromiyaa keessatti lola adeemsaatidha kan as ka'e. Lola adeemsuu irraatiin kan hafe injifannoo qabatamaa jechuunis mootummaa kana irratti waraana bilisummaa Oromoo dhiibbaa uumu tokko illeedhaa hin agarsiisne. Waggoota 6 darbe garuu Oromiyaan goolamaatidha kan jirtu. Naannoon Oromiyaa dirree nagaa ta'uun hafee dirree lolaa taatedha kan jirtu. Yeroo ammaa kanatti guutummaa Oromiyaa keessatti lolli isinii fi mootummaa gidduutti adeemsifamu hawaasa goolaatidha kan jiru. Haa ta'uuti garuu ammasumayyuu wareegama kaffaltanii jijjiirama tokko illeedhaa hin finne. Kuni maaf jijjiirama hin finne kaayyoon keessa mootummaa garagalchuu erga ta'e waggoota 6 darban keessatti mootummaa kana maaf hin garagalchine jechuun Associate Press hooggana olaanoo ABO Jaalmarroof gaaffii dhiyeesse. Kumsaa Dirribii Lammeessa Jaalmarroonis gaaffii Associate Press irraa dhiyaateef kan deebii yeroo laatu sirriidha. Waggoota 6 darbanii fi Oromiyaa keessatti afaan qawwee kaasnee falmachaatidha kan turre. Afaan qawwee kanaanis jijjiirama qabatamaa hin finne kan jedhan guutummaan guututti soba. WBO'n waggoota 6 dura yeroo eegalu sadarkaa amma irra jiru hin jirre. Bosona gidaamii keessatti namoota qumaan lakkaa'amuun meeshaa duubatti afaa qoomoo xabbiqan jedhamuunidha kan qabsoon eegalame. Wayita isaanii mootummaan Itoophiyaa torban 3 keessatti balleessinee dhufna ka balleessu immoo humna raayyaa ittisa biyyaa osoo hin taane humna milishaa fi humna milishaati jechuun nutti qoosaatidha kan ture. Qoosaa sana gurra illaanne yerichatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii kibbaa irratti qofadha kan ture. Innis kan meeshaa gahaa hin qabne, kan caasaan isaa gadi hin jabaanne, kan birgeedii miti kan cabraa tokko hin goonnedha. Yericha irraa ka'uun sadarkaa amma irra geenye irra dhaqqabneetidha kan jirru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti kan loltuu baay'inaan 100 ol qabu, kan meeshaa waraanaa diishqaa aga snaayiperiitti hidhatee jiru, kallattii barbaachisaa ta'een iyyuu qaamni kamiyyuu dura hin dhaabanne mootummaa Itoophiyaa sadarkaa humnaatiin kan gitu ta'eetidha kan jiru. Kun jijjiirama erga hin taane kamtu jijjiirama taare. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa galmaan ga'uu fi humna isaa jabeeffachuudha kan barbaachisu. Riphee lolaan tokko humna jabeeffachuutu yeroo dheeraa itti fita. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu
garuu waggoota 6 darban keessatti meeshaa waraanaa duubatti afaat fi humna lafoo humna waraanaa qubaan lakkaaman irraa gara 1,000tti ce'ee jira. Kun immoo injifannoo waggoota 6 darban keessatti galmaan keessaa isa guddaadha jechuun Kumsa Dirribii Lammeessaa Jaalmarroon beeksisee jira. Bees immoodha opereeshinii yeroo ammaan tanatti mootummaa Itoophiyaa irratti dhaqqabsiifamaa jiru wajjiniin wal qabate gaaga'umsi fi raafamni cimaan mootummaa irratti dhaqqabaa akka jiru mootummaan iyyuu ragaa magaalota sibiilota ciccimaatiin eegamanii akka barbaannetti seenee baate akka hin jirru meeshaalee waraanaa hedduu mootummaa irraa booji'aa jira. Finfinnee irraa kiiloomeetira raadiyeesa 20 irratti illeedha sochii cimaa taasisaa jira kan jiru. Kun jijjiirama erga hin taane kamtu jijjiirama kan jedhe Kumsa Dirribii Lammeessaan ijji hawaasa addunyaas xiyyeeffannoon isaa yeroo ammaa kanatti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa irratti adeemsaa jiru irratti akka ta'ellee ifoomseetidha kan jiru. Itti dabaluunis Kumsa Dirribii Lammeessaan akka beeksisetti gaaffii lammaffaa miidiyaan Associated Press Jaalmarroof dhiyeesse immoodha. Ergamaa addaa gaafa Afrikaa mootummaa Ameerikaa Maayik Hamarii yeroo irraa gara yerootti walitti dhufe keenya keessan dabalee jira. Marii adeemsistanii jirtu. Haa ta'uti garuu mariin sun miidiyaaleetaafis ta'e uummata Oromootiif darbeesi hawaasa biyyattii san keessatti jiraatu wanti beekame tokko illeedhaa hin jiru. Maanni mariin Maayik Hamar wajjin adeemsistan maricha irratti bu'aa qabatamaa ni dhufa yoo ta'e bu'ichi amma yoona maaliif hin mul'anne kan jedhu yoo ta'u Jaalmarroonis dhimma kana hin haalle Maayik Hamar wajjin yeroo irraa gara yerootti walitti dhufeenyi isaanii akka dabale darbees immoodhaan bilbilaan yoo xiqqaate torbeetti gizee lamaa ol nama kana faana marii akka gaggeessan marii sunis immoo xiyyeeffannoon isaadha. Haalattiin Oromiyaa keessatti nagaa bu'u haalattiin waliigaltee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo irra gahuu danda'an akkasumas kallattii hundumaatiin sochii waraanni bilisummaa Oromoo adeemsisaa jiru irratti Maayik Hamar qofa osoo hin taane barreessaa olaanaa dhaabbata IGAD ka ta'e Warqinaa Gabayyoo wajjin irree marii akka gaggeessaa jiru kan beeksisan marii akka adeemsisaa jiru kan beeksise Jaalmarroon qaamaan illee Warqinaa Gabayyoo wajjin wal arguuf akka turanii fi mootummaan Itoophiyaa garuu danqa cimaa ta'uun akka fashaleessee himeetidha kan jiru Kumsa Dirribii Lammeessaa Jaalmarroon. Walumaa galatti haalli yeroo ammaa kanatti jiru haala bareedaa fi kallattii hundumaatiin iyyuu qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru firii gaariin akka xumuramuu fi waan agarsiisaa jiran akka jiruu fi uummati Oromoos ta'e uummati biyyattii san keessatti argamu waggoota 6 darbanii fi afaan qawweetiin dadhabaa ture yeroo waa gaariitti bahuu akka danda'u illee Kumsa Dirribii Lammeessaa Jaalmarroon miidiyaa Associated Press fi beeksisee jira.